Odujo Resortin logo haik eebbifamuudhaan tajaajilaaf banaa ta'ee miidhagina uumamaa walloo kan mul'isuu fi bu'uuraalee misoomaa ammayyaan kan guutame ta'uu Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad ibsa. Godina Shawaa Lixaatti manneen jireenyaa moodeela baadiyyaa tajaajila tola ooltummaatiin ijaaraman qonnaan bultootaaf dabarfaman. Ayyaanni bara haaraa saba Geediyoo daraaroon sirnoota garaagaraatiin magaalaa Diillatti kabajamee ooleera. Oduu alaatiin kutaalee Keeniyaa fi kaabatti hongeen cimaan babal'achaa jiraachuun dhagahame. Ashama akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromootirraa oduu galgala kanaaf qabannee isinitti himnaati. Oduu galgala kanaa dursaa kan isin waliin turummoo ani Sisaay Soorachaati nu waliin tura. Resortiin loogoo hayiq ifatti eebbifamuudhaan tajaajilaaf banaa ta'e. Resortichi miidhagina uumamaa walloo kan mul'isu bu'uuraalee misoomaa ammayyaa fi sadarkaa isaa eeggatan kan guutame ta'uu Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad ibsaniiti jiru. Ababayyoo Kafanii gabaasa dabalataa qindeesseera. Itoophiyaatti walloo fi warri walloo waan baay'een kan beekaman warri walloo jaalalaa fi gootummaan addatti beekamu walleewwanii fi beekumsi biyya keessaa walloo burqan Itoophiyaa beeksisaa turaniiru. Itoophiyaa beeksisaas kan turan hundaa ol warri walloo amantaan warri kiristaanaa fi islaamaa akkaataa isaan ittiin wal jaalalan wal keessa jiraatantu adda isaan taasisa. Walloon qabeenya uumamaanis darani kan beekamtu qabeenya uumamaa naannichaa fi duudhaa gaarii warra walloo kana addunyaatti beeksisuuf kan dandeessu ijaarsarra kan ture resortiin loogoo hayiqii ifatti Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmadiin saaqameera. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad sirna eebbaa resortii loogoo hayiqii kanarra taasisa saniin Itoophiyaan akkuma warra wallooti jedhaniiru. Jaalalaan kan itti dhufee jaalalaan, lolaan kan itti dhufees lolaan injifattee ofirraa deebisuu itti beekti jedhaniiru. ኢትዮጵያ እንደ ወሎዬ ናት። ወሎዬ በፍቅር ሲመጡበት አርሂቡ ብሎ እጁን ዘርግቶ በፈገግታ መቀበል ይችላል። ነገር ግን ወሎዬ በጸብ ሲመጡበት Itoophiyaan akka wallooti. Warri walloo jaalalaan kan itti dhufe hariibuu jedhee harka bal'isee simata. Lolaan kan itti dhufes agaalee jedhee lola hin barbaadu garuu erga dhuftee kootu jedheeni injifatees ofirraa deebisa. Biyyi teenya Itoophiyaanis akkasi. Lola hin barbaannu. Lolli misooma gufachiisa. Imala badhaadhinaa dheeressa. Akkuma warra walloo kan jaalalaan dhufe hariibuu jennee harka diriirsinee simanna. Jaalalaa fi fuula ifaan simanna. Garuu ammoo kan didee lolaan dhufe gootummaan warra walloo dhiiga keenya keessa jira waan ta'eef lolumaan ofirraa deebisna. ደማችን ውስጥ አለና በጸብ ከመጡብን ደግሞ አጋለይ እንደወለየ ማለታችን አይቀሬ ነው። Ministeerri Muummee haasoo taasisanii kanaan warra walloo warra jaalalaa fi gootaa kana daran beeksisuu fi fayyadamaa taasisuuf piroojektonni gurguddoo dabalataa biroos isaaniif ijaaramuu akka qabu dubbataniiru. በብዙ መልኩ ተዝቆ የማያልቅ ታሪክ ተዝቆ የማያልቅ ትምህርት የሚገኝበት ይህ ከባቢ ይህን እሴት ከየት ተጎናጸፈው? Karuma hundaanuu bakki seenaa fi barnoonni irraa waraabamee hin dhumne kuni iccitiin isaa maali jennee galmeewwan seenaa yoo ilaallu iccitiin isaa gadaamii Hayiq Istifaanos ta'ee arganna. Waggoota 800 oliif uummanni fi mootummaan Itoophiyaa barsiisa gadaamii kana sirnaan hubatee hojiirra osoo oolchee har'a Itoophiyaan gulantaa kamirra akka geessu hundi keessan hubachuu dandeessu. ውል ተገንዝበው ሰርተውበት ቢሆን ኖሮ ዛሬ ኢትዮጵያ የት እንደምትሆን ሁላችሁም መገመት ትችላላችሁ። Ministeerri Muummee sirna eebbaa riizoortii warra walloo kanarratti haasoo taasisaniin riizoortichi turizimii naannichaa fi guddina biyyaa daran kan saffisiisu ta'uu ibsaniiru. Walloon bakka argama seenaa waraabamee hin dhumne ta'uu himanii dursee osoo irratti hojjetame har'atti Itoophiyaan eessaaf eessa geessee jirtis jedhaniiru. መጽሐፍት የሚያገላብጥ የሚያነብ
ለውቀት የተጋ namni kitaaba dubbisu beekumsaaf onnate sammuun isaa banaa misoomaaf malee hammeenyaaf hin ifaaju. Gadaamiin Hayiq Isxifaanos kana keessaa nagayaa fi jaalalaan akkaataa waliin jiraachuun danda'amu qofa osoo hin taane dhimmoota murteessoo biyyaaf barbaachisan hedduutu jira. Seenaa bareedaa Gadaamii Hayiq Isxifaanos waggoota 800 oliif ture kana yoo riizoortiiwwan akka kanaa ittiin ijaaraman haroo bareedaa kanaaf misoomni malu yoo hin taasifamin bashannanaa fi fiixee biyyattii biraa irraa lammiin akkamiin dhufee arguu danda'a. Kanaafuu pirojektoonni seena qabeessi akkasii seenaa ture saaqan hojjetamuu qabu jechuudha. Pirojektiin riizoortii Hayiq pirojektoota sanniin keessaa tokko jechuudha. Pirojektiin riizoortii loogoo Hayiqii ijaarsa qulqullinaa fi sadarkaa isaa eeggatee ijaaramee ministeera muummeen saaqamee kun tarkaanfilee fi pirojektoota milkaa'oo mootummaan damee turizimii fi biyyattii gulantaa ittaanutti ittiin ceesaa jiru keessaayi. ወልዮች በብዙ ነገር ይወደዳሉ። ይህ ፍቅራቸውና ሰላም ወዳድነታቸው አካባቢያቸውን ማልማት መቀየር እንዲችል ተጨማሪ ስራ ያስፈልጋል። warri walloo waan baay'een jaalatam jaalalaa fi nagaaf dursa kennu isaaniin kuni naannawa isaanii daran akka beeksisu gochuuf hojii dabalataa nu gaafata. Ganda badhaadhinaa akka taatuuf maal gochuu qabna? Waaqni homaa isin hin dhoowwanne biyyoo gabbataa bishaan qulqulluu abbootii hojiitti amanan ummata waloominaa fi tumsa beeku waan hedduu qabdu. Hojii amma hojjenne olitti hojii boqonnaa haaraa uumu walumaan yoo eegalle haroon Hayiq iddoo seenaa qofa osoo hin taane bakka miidhaginaa waan taatuuf warra sa'aatii qoorafee sa'aatii hedduu hojjetu warra qabeenya dilbii lammiilee Itoophiyaa irraa hafu uumu akka taanuuf mootummaan waan hojjechuu danda'u hunda ni hojjeta. Mootummaan waan ittiin isin bira dhaabbachuu danda'u maraan isin cinaa ni dhaabbata. Hawaasni walloo hojii riizoortii loogoo Hayiqiif miidhagina olaanaadhaan hojjetameef ministeera muummee Abiyyi Ahmad galateeffatan. Pirojektiin qabeenya naannichaatti argamu haala addaatiin misoomsuun akka danda'amus agarsiistuu akka ta'e eeraniiti jiru. Hojii hojjetametti daran gammaduu isaanis ibsaniiru. Kanaanis ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi giiftii duree Zinnaash Taayyaachuutiif kennaawwan garaagaraa gumaachaniiru. Qabeenyota uumamaa misoomsuudhaan Itoophiyaa gara badhaadhinaatti ceesisuudhaaf riizoortiin loogoo Hayiq qabatamaadhaan agarsiiftuu ta'uu ministeerri muummee itti aanan Tamasgeen Xurunee himan. Qaama pirojektii maddii dhalootaa kan ta'ee fi walloo kibbaatti kan hojjetame riizoortiin loogoo Hayiq miidhagina qabeenya uumamaa misoomsuudhaan faayidaatti jijjiiruu akka danda'amu muuxannoo guddaan kan irraa fudhatamedha jedhaniiru. Yaada ka'umsa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin iddooleen hawwata turizimii biyyattiitti waggootaaf misooma malee turan yeroo gabaabaa keessatti wiirtuu misoomaa ta'aa dhufuus yaadachiisaniiru. Pirojektiin riizoortii loogoo Hayiq kallattii imala badhaadhinaa kan akeekudhas jedhaniiru. ይህ ዛሬ እየመረቅነው የምንገኘው የሎጎ ሀይቅ ሪዞርት ኢትዮጵያ riizoortiin loogoo irraa eebbisiisaa jirru kun kallattii Itoophiyaan adeemsa badhaadhinaa qabattee jirtu mul'isuudhaaf ragaadha. Kun dhageeffataa kan amansiisu daawwachuu kan barbaaduuf kan mul'atu isa shakkii qabu kan hubachiisu ragaa dhaabbiiti. Mootummaan badhaadhinaa waan hin hojjenne waadaan seenu kan waadaa gales hin irraanfatu. Karoorri mootummaa badhaadhinaa filannoodhaa oli. Kaayyoon isaa biyya mootummaa jabaa qabdu ijaaruudha. Biyya jabduu kan badhaatee fi kan sodaatamtu kan kabajamtu biyya haqaa fi dimokiraasii Itoophiyaa sabaaf sablammootaa ijaaruu fi waarsuudha. Pirojektiin hara loogoo hojii kanaaf ragaa kan ba'u hojii qabatamaati. Pirojektichi hojiilee kabaja biyyaa fi guddina naannichaa fooyyessuu birootiif fakkeenyummaa ta'uu kan eeran immooyyuu pirezidaantii naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaati. Riizoortichis hawwattummaa turizimii olaanaa kan qabu ta'uu eeraniiru. እንደማናቸውም ሶስቱ ገበታዎች ገበታ ለሸገር
akkuma hojiilee piroojeektii gabataa sadeenitti jechuunis gabataa shaggariif, gabataa biyyaa fi gabataa dhalootaaf jedhamanitti damee hoteelaa fi turizimiitti kanneen hirmaataniif, kanneen hirmaachuu barbaadanii fi qabeenya isaanii hojii kanarratti dhangalaasuu kanneen barbaadaniif akkasumas hojiilee kabaja biyyaa fi guddina naannawaa fooyyessuu barbaadaniif hojii fakkeenyummaa qabuudha. Riizoortiin kun naannoo itti ijaarametti iddooleen kabajamoon amantaa fi aadaaleen turizimii harkisuu keessatti gahee olaanaa qabanidha. Haa ta'u malee naannoon kun hanqina bu'uuraalee misoomaatiin duubatti hafanis hojiin amma hojjetameen iddoo ga'umsa turizimii akka ta'uuf carraa guddaadha. Riizoortiin loogoo hayiqa har'a eebbifame kunis lafa hektaara 13.3 irratti kan qubate yommuu ta'u manneen nyaataa fi iddoo bashannana daakkii sadarkaa isaa eeggate daandii aspaaltii fi iddoo qubsuma helikoophtaraa kan qabu ta'uun ibsameera. Mooraan riizoortichaatis biqiltoota garaagaraa kuduraa fi muduraa dabalatee magariisummaan kan uffate akka ta'e ibsameeti jira. Viidiyoo gabaabaa daawwannee walitti deebina. Manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa yaa'ii waliigalaa isaa jalqabaa waggaa tokkoffaa taa'uu eegale. Yaa'ichis guyyoota lamaaf akka turu ibsameeti jira. Yaa'icha irrattis pirezidaantiin mana marii olaanaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Hajii Ibrahim Tuufa, pirezidaantonni mana marii olaanoon dhimmoota Islaamummaa naannolee, miseensonni yaa'ii waliigalaa mana marichaa fi hayyoonni beekamoon amantichaa fi qaamoleen garaagaraa argamaniiru. Waltajjicha irrattis boordiin hojii raawwachiiftuu filannoo bara 2017 mana marii waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa wal harkaa fuudhinsa sanadootaa raawwateera. Walgahii kana irrattis gabaasni raawwii ji'oottan jaan dhiyaatanii irratti mari'atameera. Pirezidaantiin mana marichaa Sheek Hajii Ibrahim Tuufa yaa'iin kun hawaasni musliimaa bakka buutota isaa erga filatee booda kan gaggeeffamu ta'uun isaa hiikaa addaa akka qabu dubbataniiru. Qaamolee milkaa'ina filannichaatiif gahee isaanii gumaachanis galateeffataniiru. Manneen moodeela baadiyyaa guutuu Oromiyaatti babal'isuudhaaf akka hojjetamu pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Waluu Abdii ibsan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii fi Ejersa Lafootti manneen jireenya moodeela baadiyyaa Koomishinii Investimentii Itiyoophiyaatiin ijaaraman qonnaan bultootaaf dabarfamanii jiru. Ababaayyoo Kafanii gabaasa dabalataa qindeesseera. Misooma kooridarii baadiyyaan hojiin manneen jireenyaa moodeela babal'isuu kutaalee biyyattii garaagaraatti hojjetamu eegaleera. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii fi Ejersa Lafoottis manneen moodeelaa baadiyyaa hojii tola ooltummaan Koomishiniin Investimentii Itoophiyaa fi qindeessummaa waajjira ministeera muummeen hojjetamanii qonnaan bultootaaf dabarfamaniiru.
qonnaan bultootni manneen moodeela ammayyaa kanneen fayyadamoo ta'an daran gammaduu fi manneen kanneen wantoota jireenyaaf barbaachisanii hunda kan guutatanii to'iraniiru. Ati koon dadhabde baastee itti deebi'ee warra koo xooree walumaan xooraa jiru manni kun nurratti jiddee mootummaan galatoomu mana jigeessan nurraa ol qabe qe'ee keenya alamiitti baasee. Abbaayee chaati kinoo nu laggafee na warqii natti uwwisee warqii sattaa uwwisu mangistiin keenya jiraatu. Uumaan barsiifne bakka isa kaan gabareen galchee abbaan isaanii adda waraanatti du'ee hin guddisne kun mana faranjiitoo jedhame malee ana bashaan keessa jiraatu miti. Mootummaan kun haa galatoomu uummanni kan hundanaa yaade fayyaa argatu umurii isaanii haa dheeratu. Bulchaan godina Shawaa Lixaa Diidaa Guddataa Jaarsi manneen moodeelaa mul'ata mootummaan jireenya lammiilee fooyyessuuf qabu kan agarsiisudha jedhaniiru. Mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa yaadama ida'amuutiin jiruu fi jireenya uummata keenyaa baadiyyaa keessatti jireenya qananii jiraachuun akka danda'amu qe'ee miidhagaa fi hawwataa tajaajila lammummaatiin ijaaramee hojjetamee qe'ee lafa xiqqaa keessatti manduubeen kuduraalee garaagaraatiin kan badhaadhe mana miidhagaa fi hawwataa jireenya magaalaa keessatti irra jiraatamuu danda'u karaa fakkaatuun maatii harka qalleeyyii muuxannoo asirraa fudhatamee godina keenya keessatti babal'ifamuu karaa danda'amuun ijaaramee guyyaa har'aa eebbaaf ga'eera. Komishinarri Komishinii Investimentii Itoophiyaa Dr. Zallaqaa Tamasgen hawaasni baadiyyaa jireenya fooyya'aa fi ammayyaa akka jiraatuuf ga'een kooriidarii baadiyyaa olaanaa ta'uu dubbataniiru. የገጠር ኮሪደር እንደሚታወቀው በርካታ ጠቀሜታዎች እንዳሉት ይታመናል። ኮሪደሪን ባድያ ፋይዳ ሄዶ አከቀቡኒ አመናማ ሁንዳኦል ሐዋሳ ኬኛ ባድያ ጅራቱፍ ጅሬኝ ፎዬ ቀቡፊ አመያዋን ኢሳፍ መላያ ደጅሩፍ ኬሳ ቀባ ያደመ ሚኒስትር ሙሜ ኤገልቺሰኒዳ ጉቱ ብየቲ ተበበለታ ዴማ አመንታ ጅሩ ቀብና Pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Waloo Abdii mootummaan misooma baadiyyaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennee jiraachuu himaniiru. Hojiin manneen moodeelaa guutuu baadiyyaa Oromiyaatti babal'isuus akka hojjetamu himaniiru. Akkuma argitan manni kun mana jireenya koriidara baadiyyaati. Kana hojii fakkeenyummaaf asitti hojjennu. Asirraa kaafnee babal'ifne. Mana kana keessa waa baay'ee jira. Ibsaan hin jira, bishaan jira, mana keessa seentan saaloon jira. Iddoo namni rafutu jira, kan keessummaan rafu jira, kan maatiin rafu jira, kiichini jira, baayoogaasitu jira, gadi yoo baane immoo horiitu jira, gaaguratu jira, kuduraa muduraa garagaraatu jira. Kanaaf waan jiruuf jireenya ilma namaatiif barbaachisaa ta'an hundi asuma jiru jechuudha. Mana kana ijaaruun waa lama qofatu bakka biraatii dhufa. Qorqoorroo mismaaraa fi yoo atta jabaate simintoo qofa kabira asuma jira jechuudha. Kana waan isaan asin nu hojjetan kan akka fakkeenyaaf fudhannee godina keenya guututti Oromiyaa guututti babal'isuu dirqama qabna. Hojiin misooma bu'uuraa magaalaa Finfinneetti hojjetame magaalattii sadarkaa idila addunyaatti beeksisuuf gahee olaanaa akka qabu jiraattonni magaalattii TV Afaan Oromoo waliin turtii taasisan himan. Walgahii Gamtaa Afrikaa 39ffaadhaaf magaalaa Finfinneetti qophiin barbaachisu xumuramuun keessummoota yaa'ichaaf gara Finfinnee dhufan eeggachaa jiraachuun ibsameeti jira. Jamaal Nageessoo gabaasa dabalataa qindeesseera. Hojiiwwan misoomaa fi bu'uuraalee misoomaa magaalaa Finfinneetti hojjetaman guddina magaalaa Finfinnee ariifachiisuun cinatti jiraattotaaf naannoo qulqulluu uumuun hojiin gaariin hojjetame kun kan nama gammachiisu ta'uu jiraattonni TV Afaan Oromoo waliin turtii taasisan himan. Bareedinni si baay'ee bareedaadha. Ammaan tana ijoolleen teenya asitti taphataa jirti. Gandi kun ammoo ganda xuraa'ee ture. Waggaa 12 ol jiraadheera. Ganduma kana jira. Waa baay'ee waan namatti tolu. Mootummaan wanni hojjetu guutuun isaa cufti isaa baay'ee namatti tola. Ijoollee teenya jijjiirama guddaadha. Nullee isa cinaa taane dalaguudhaaf dhaabbannee jira. ካለሁበት ቢነሳ ይሄን ሰፈር ከ23 ከ24 ዓመት ጀምሮ አውቀዋል። ናናዋ ከና ወጋ 15 ዱራ ቤካም ሃሊ ሱራ አመጅሩ ኩን ከንከነ ዱራቲን ወልቢረ ቀበሜ ኦሶ ኢላለሜ ባዬ ነማ ገለቱሪ ከናፉ ናኖን ኩን ከመሉፍ ጫለ ጅጅረሜ ሚሶሜ ጅራ ናኖን ኩን ከናን ዱራ ኢዶ በልፊት ገተሙ ቱሪ ናኖን ኩኒ ዱራን በልፋ ቱሬ አመገሩ ባዬ ጅጅረመ ጉዳ argateera kanumaan caalayyuu akkatti nu caalumatti nu bareechitan
kan kanaan duraas immoo baay'ee galatoomaa eebbifamaa jenna. Baay'ee bareedaadha, hojii gaariidha. Ijoolleen keenya itti boqochaa jiru, itti haara galfachaa jiru. Waggoota muraasa darbanitti hojiin fakkeenyummaa qabuu fi guddina magaalaa ariifachiisu hojjetamuun isaa magaalaa Finfinnee jijjiiruun sadarkaa Afrikaatti maqaa gaarii isii beeksisuuf gahee olaanaa qabaachuu jiraattonni nuti dubbisne ibsaniiru. Tokkoffaa katamaan jijjiiramnis Afrikaa biratti gizee hunda guutuufu akkanan turre jijjiirama guddaa qaba. Kun ammoo Finfinneen hagam akka guddatti Afrikaa irratti beekamti jechuudha. ምናልባት አዲስ አበባን namni magaalaa Finfinnee kanaan dura hin beekne yoo ilaale duras Finfinneen akkanuma itti fakkaatti ta'uu mala. Namoota asitti deddeebi'aniif garuu wanti bara darbe arganii fi kan baranaa adda. Hojiin misoomaa Finfinnee keessatti hojjetame keessummaaf miti, nuufuu raajii nuti ta'eera. Walga'iin gamtaa Afrikaa 39ffaan guyyaa muraasa booda taa'amuuf magaalaan Finfinnee bifa gaarii fi bareeduma isii eeggattee qophaa'uun isii sadarkaa turizimii biyyaa ol kaasuun cinatti hojii fakkeenyummaa kana Afrikaatti beeksisuudhaaf shoora olaanaa akka taphatu himameera. Dhaamsi guddaan kan dhaabnu nu misooma wajjin hin jirra. Yaanillee ganda kana misoomaaf lafa kennee jira. Kunuu tokkochi kiyya lafti qaama irra dhaabbanne kunu misoomaaf kennee anu. Na kanaafuu baay'ee namatti tola. አዲስ አበባ በአዲስ አበባነቷ ደረጃ በጣም ትለውጣለች። Finfinneen akka Finfinneetti baay'ee jijjiiramtee jirti. Keessummaas bifa barbaadamuun simachuu dandeetti. Hojii misoomaa bareedaa akkanaa kana Dubaayitti ilaalee jira. Hojii Dubaayiif biyyoota biraatti arginu kunoo biyya keenyatti ilaalaa jirra. Guyyaa muraasa booda walga'iin gamtaa Afrikaa 39ffaan magaalaa Finfinneetti taa'ama. Hooggantoonni gamtaa Afrikaa biyyoota garaagaraa irraa gara Finfinneetti kan dhufan qulqullummaa magaalaa Finfinnee, guddina magaalaa Finfinnee, sadarkaa magaalaa Finfinnee irra jirtu sadarkaa addunyaatti beeksisuu fi akkasumas muuxannoo Finfinnee irraa fudhatan sadarkaa Afrikaatti beeksisuudhaaf gahee olaanaa taphata jedhamee eegama. Ayyaanni bara haaraa saba Geediyoo daraaroon sirnoota garaagaraatiin guyyaa har'aa kabajamee ooleera. Ayyaanni jijjiirraa bara haaraa saba Geediyoo waggaa waggaadhaan kabajamu kunis ayyaana galataa fi nageenyaa jedhamuudhaan beekama. Ayyaanichi guyyaa har'aa magaalaa Diillatti sirnoota duudhaa uummatichaan dabalamuudhaan kabajameera. Qaama ayyaanichaa keessa isa ijoo kan ta'e sirni hulluuqaa bakka abbootiin gadaa Geediyoo, jaarsoliin biyyaa, hooggantoonni mootummaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa argamanitti raawwatameera. Sirna hulluuqaa boodas ayyaanni bara haaraa uummata Geediyoo daraaroon bakka hawaasni bal'aan argametti isteediyamii magaalaa Diillatti kabajameera. Ayyaanicha irratti kan argaman ministeerri hojii fi ogummaa Mufaariyaat Kamiil ayyaanichi sadarkaa addunyaatti beeksisuudhaaf kan hojjetamu ta'uu dhaamaniiru. Pireezidaantiin naannoo kibba Itoophiyaa Xilaawun Kabbada duudhaalee ayyaanaa riqichoota obbolummaa ummatoota jiran cimsuun akka barbaachisu ibsaniiru. Riqichoota kanneen keessaa inni tokko duudhaa ummata Geediyoo kan ta'e daraaroodha jedhaniiru. Daraaroon faayidaa turizimii olaanaa akka qabu eeruudhaan caalmatti kunuunsuudhaan dhaloota dhaalchisuun akka barbaachisus ibsaniiru. Guyyaan Itoophiyaadhaa hawaasa diyaaspooraa gidduutti hariiroo obbolummaa cimsaa dhufuun himame. Guyyaan Itoophiyaa marsaa 8ffaan Kaataar Doohaatti sirnoota garaagaraatiin kabajameera. Saganticha irratti haasawaa kan taasisan Kaataar, Yemanii fi Iraanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Faayisal Aliyyi Ibraahim guyyichi garaagarummaa hawaasa diyaaspooraa gidduu jiru dhiphisuudhaan tokkummaa cimsaa jira jedhan. Mootummaan hirmaannaa hawaasa diyaaspooraatiif xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa turuus ibsaniiru. Hawaasni diyaaspooraa misooma biyya keessatti hirmaannaa cimaa isaa irraa eegamu taasisuu akka qaban dhaamaniiru. Kaataaritti dura ta'an hawaasa Itoophiyaa Amiin Nuur hawaasni diyaaspooraa Itoophiyaa Kaataar jiraatu hojii haaromsaatiif hirmaannaa olaanaa taasisuu himaniiru. Ammas piroojektota gurguddoo akka biyyaatti eegalaman irratti hirmaannaa isaanii mirkaneessuu akka qabanis ibsaniiru. Manni maree naannoo Affaar yaa'ii idilee 9ffaa waggaa 6ffaa bara hojii 5ffaa magaalaa Samaraa Loogiyaatti taa'uu eegale. Yaa'icha irratti pireezidaantiin naannichaa Wal Arban gabaasa raawwii hojii ji'oottan 6 darbanii mana marichaatiif dhiyeessaniiru. Gabaasa isaaniitiinis ji'oottan 6 darban hojiilee misoomaa fayyadamtummaa hawaasaa naannichaa mirkaneessan hojjetamuu ibsaniiru.
Yaa'inni guyyoota sadiif taa'amu kanaanis hojiileen ji'oottan ja'an darban hojjetaman gadi fageenyaan akka gamaggamaman ibsameera. Dabalataanis wixinee wallabsii lama akka raggaasifamus ni eegama. Walakkaa bara baajataa kanatti alergii bunaa irraa galiin doolaar biiliyoonni 1 fi miiliyoonni 300 ol argamu abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaadhaa beeksise. Daayirektarri itti aanaan abbaa taayitichaa Shaafii Umar qulqullina bunaatiif xiyyeeffannoon olaanaan kenname galiin alergii bunarraa argamu yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu ibsaniiru. Bara baajataa kana buna toonii 600 gabaa alaatti erguudhaan galii doolaara biiliyoona 3 argachuudhaaf karoorfamuu eeraniiru. Hanga ammaattis alergii bunaa irraa galiin doolaarri biiliyoona 1 fi miiliyoonni 300 fi miiliyoonni 45 argamuu himaniiru. Bara baajataa darbees bunni tooniin 400 fi 69 gabaa alaatti ergamuudhaan galiin doolaarri biiliyoona 2 fi miiliyoona 65 argamuus ibsameera.